Egaa suura asirratti argaa jirtan kan suura bileettii keenya kanaa jechuudha. Waggaa darbe keessa jechuudha. Waa'ee mucaa kana kan dubbatamaa ture. Mucaa kana dhalataa Arsiiti. Mucaan kunillee dhalataa Arsiiti jechuudha. Mucaa kanaaf sagalee ta'e barbaachisaa ture. Dhalataa Arsiiti jechuudha. Maqaa isaallee yoo beeku baadhee jechuudha. Waggaa darbe keessa mucaan kun baddee erga baddee waggaa 14 jedhanii haati ishee suura ishee baattee jechuudha. Yeroo isheen boossee himachaa turtee fuula miidiyaa kanarratti argaa ture jechuudha. Tole shamaa harka fuune kam jirtu hordoftoota siifan iddoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu isinii jechuun barbaada. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa isinii jechuun barbaada. Egaa viidiyoon koo har'aa waa'ee obboleettii kanaati. Obboleettiin kun erga baddee gara biyya kanaa erga dhuftee nama waggaa 14 jechuudha. Waggaa 14 waggaa 5 gaafa taane uumama akka ulfaatu yaadame. Mucaan kun waggaa 14 jechuudha erga gara biyya kana dhuftee waggaa 14 kana keessatti guyyaa tokko baatee maal jettee hin beektu, sagalee maatii ishee dhageessee hin beektu, maatii isheetiif bilbiltee hin beektu, guyyaa tokko jartee fiduutii ishee hin beekamne jechuudha. Waggaa darbe keessa obboleessi keenya kun miidiyaa irratti bahee haati ishee akkasuma boossee miidiyaa irratti baatee jechuudha. Kan sagaleen kun fannifamee barbaadamaa turte jechuudha. Mucaan kun egaa waaqayyo guyyaa qaba waan hundumattuu dhugaa dubbachuudhaaf namni akka dhufateetti nafu lafti akka dukkanaa'etti nafu hin bari'a jechuudha yeroo isaa eege. Kanaaf eenyumtuu ilmi namaa gadi yoo jedhe guyyaa tokko jedha jechuudha. Egaa waaqayyo guyyaa ishiidhaaf fidee har'a kun mucaan kun waggaa 14 lafatti dhokatti keessaa baateetti jechuudha. Waggaa 14 kana keessatti birrii tokko malee hojjechaa turte jechuudha. Akkasuma egaa hin beektu bilbila maatii osoo maatiidhaa otoo hin bilbiliin kan isheen hojjechaa turte. Egaa kana keessatti carraa baay'ee wantoota baay'eetu ishee quunnamuu danda'a. Yeroo jireenyi mana namaa jechuun amma akka ulfaatu hin beektu waan ta'eef jechuudha. Keessa darbee mucaan kunillee afaanillee dagachuu jirti jechuudha. Afaanitti dhalattee waggaa 14 jechuun laala. Afaanillee dagattee jirti jechuudha mucaan kun. Egaa galata waaqayyoo mucaan kun guyyaa 3ffaa isheetii har'a kunoo erga argamtee jechuudha. Gara mucichaatti deebitee jechuudha. Egaa kana bira osoo hin gahiin mucaa kana gaafa isheen baddee barbaadamtee isheen argamtu jechuudha. Gaafa isheen argamtu obboleessi keenya kun alaafinatti fudhateetiin kan hin ofiisaa barbaadaa ture jechuudha. Egaa mucaan kun amma galata waaqayyoo argamteetti. Maaliif dhokatte jedhanii dubbachaa turan jechuudha. Gaafa isaan dubbatanii isaanis waggaa 14 kana keessatti guyyaa tokko qaamaan akka isheedhaan baane dubbatanii waggaa 14 kana keessatti guyyaa tokko akka miindaan isheedhaan kaffalamee dubbatan jechuudha. Kanarra warri biiroo hundumayyuu irra ga'anii irra qulqulleessanii gaafa mucayittiin illee dhuftu waan hundumallee ishee gaafatanii jechuudha. Egaa waggaa 14 kana keessa akka isheenis mana keessa turte dubbattee turte jechuudha. Mucaan kun sagalee isheerraa dhaga'ameetiin ture jechuudha. Yeroo darbe keessa jechuudha turte naannoo ji'a 4-5 ramadaana dura jechuudha. Mucaan kun kan isheen argamtee dubbatamte gaafa kana nufaana gadi waan hunduma dhiisii gaafa jedhanii jedhuun mucaan kun jechuudha. Lakkii miindaa koo sama kana xaaree jettee jechuudha. Ijoollee warra kan keenya kana sodaatti jechuudha. Nama sodaachisa dhugaa dubbachuu fi namarraa amma kana gaafa fagaatan jechuudha. Lakki jettee hin diddeenii jechuudha. Achi warri biiroo mucaa kana warra mana sunii mallatteessisanii akka yeroo gabaabaa keessatti miindaa isheedhaa kaffalamee wanta ishee barbaachisu hunduma isheedhaa guutamee iqaamaa waggaa 14 akka isheedhaa hojjetamee gara maatiitti akka isheen galtu farramsiisan jechuudha. Maatii sun farramsiisaniitu gaafa farramsiisanii waan hunduma godhanii faana deebitee galtee jechuudha. Gaafa isheen faana deebitee galtu mucaan kun ramadaana dura gaa waan sirreesseen nan ishee gasha ramadaana kana garuu na bira haa turtu jedhee dubbatee jira jechuudha. Namichi gaafa sagalicha irraati. Inni gaafa akkas jedhuuni faana galtee isaanis qaama kana waan hunduma isheedhaa guutanii waan hunduma xumuranii miindaa ishee kanas isheedhaa kaffalanii waan hunda wanta ishee barbaachisu kan hundumayyuu godhanii akka isheen gara maatii isheetti galtu taasisanii jiru jechuudha. Har'a kun guyyaa 3ffaa ishee jechuudha. Erga gara maatiitti isheen galtee jechuudha. Amma mucicha bira jirti jechuudha. Mucicha isaa alaafinatti fudhatee mucaa kanaaf sagalee ta'aa barbaadaa ture bira geessee jirti jechuudha. Egaa gaafa kana haasa'amu waan qal'aadhi yookaan waan salphaa namatti fakkaata. Kanarraati namoonni waan guddaa akka isaan baratan abdii guddaa qaba jechuudha. Ani karaa mataa koo maaliif dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi gola ormaa baay'ee ulfaataadha. Waggaa 14 miti ji'a 4 keessattuu wanta nuti argaa oollu wantoota ulfaatudha jechuudha. Garuu lafa kana yoo waaqayyo nama gargaaree yoo waaqayyo nama faana ta'e malee
Egaa galata waaqayyoo galanni haa ga'u rabbii gaafa akkasitti namni tokko gaafa argamu dhugaa dubbachuu fi biyya kana keessatti miidhama ofii sunitti gaafa bilisa bahanii baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola jechuudha. Akkasuma dhugaa waaqayyootti obboleessa keenya mucaarsii kana baay'een isa galateeffadha maqaa isaallee yoo beekuu baadhee akkasuma dhugaa waaqa maatii ishee jabina maatii ishee qaban irraa otoo guyyaa tokko abdiin kutatiin duutee fi jirtii isheetu adda baafatanii abdii osoo hin kutatiin barbaachaa boohaa turanii imimmaan haadha yoomiyyuugaa hin beektu haati gatii akkamii akka namatti kaffaltu baay'ee boohaa turte jechuudha. Haati simmanyi kun jechuudha. Egaa galata waaqayyoo kun obboleettiin keenya haala kanaan baatee isa bira geessee jirti jechuudha. Viidiyoo isaa isinii maxxansuun natti ulfaatinaa wani ta'uu didee na haala kanaan isa bira geessee jirti jechuudha. Egaa mucaan kun boruma kana caalaa guddattee akka isheen namoota fayyaaf akka isheen rakkattoota gargaartuuf abdii guddaa qabna. Egaa maal ammallee akkuma eengadda isiniin jedhee viidiyoo eengaddoo jedhe isa agartaniittu mucayittiinis akkasuma waggaa 14 teessee jechuudha kan isheen argamte jechuudha. Ammas mucaan kunillee akkas jechuudha. Egaa kana keessatti inni guddaan waraqatichi wayiin warroonni kontoraataan dhufan waraqanni kontoraataa sun hamma faayidaa guddaa akka qabu jechuudha. Kanarraa nu barsiisa jechuudha. Ijoollee kana sadan irraa viidiyoo nu jedhee kana sadan irraati nama barsiisa jechuudha. Maaliif silaa somaatiin fi dadhabaa ta'anii osoo waraqatichi jiraachuu baatee mucaan kun irra laalaagaa baatee karaatti hafti jechuudha. Baruma isaanii muluu osoo achi ergatanii haftutti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee ulfaata. Yeroo tokko gaafa teenyeetti yaallachuudha. Yoo gargaarsa waaqayyoo ta'ee fi yoo waaqayyoon kadhatan irraan kan hafe namni biyya kanaa waan namatti godhu beeku karaa ittiin nama tuqan hin beektu. Fayyaadha jettee osoo deemtu haadha wallaaltee agarta jechuudha. Sigadee fayyaa kooti ani jabduudha. Ani nama goboziidha jettee otoo of laaltuuti kan baatee karaatti hafte wayiin karaa isaaniitti sammuu kee burjaajessanii beektu jechuudha. Amma baay'een keenya ijoolleen tokko asitti miidhamuurraan kan ka'e lammaffaan immoo saayikoon isaanii baay'ee miidhamuurraan kan ka'e gaafa galanii biyyattillee sammuu isaanii hamma hojjetu hamma xiqqaadha jechuudha. Inni kun maalirraa mana jiran sun keessatti qilleensa gahaa hin argatanii sooshaal miidiyaa hin fayyadamanii batale yeroo duraa sooshaal miidiyaa fayyadamuun jiru yoo rakkatti yoo reebamte wanna fedhe yoo taatallee bakkuma jirtu sunitti miidhamuurraan kan hafee fi cinqatii sammuu saayikoo miidhamuurraan kan hafe wanti biraan jiru jechuudha. Yaa'u amma waaqayyoof galanni haa ga'u sooshaal miidiyaan kun tolluusaa baay'ee bareedaadha maaliif lubbuun dhaloota baay'ee karaa ittiin ooludha jechuudha. Sooshaal miidiyaa kana keessaan yeroo baay'ee miidhaa isin qaba yeroo baay'ee faayidaa isin qaba jechuudha sooshaal miidiyaa kun isinii galee yaa'u faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala garuu waluma qixa parsentii 50-50 jechuudha. Karaa ittiin dhaloonni oolanis karaa kanaa karaa ittiin dhaloonni badanis karuma kana jechuudha. Garuu inni kun haala fayyadama namaati. Ani amma waa'ee sooshaal miidiyaa keessa seenuuf osoo hin taane osoo mucaan sooshaal miidiyaa fayyadamti ta'e yeroo sun bilbila fayyadamti osoo ta'e waggaa hamma kanaa muluu osoo haadha ishee abbaa ishee hin argin osoo eenyummaa isaanii nama amantummaan dhabiin iyyuu hamma kana teessu turte sagalee maatii ishee dhabdee. Egaa mucaan kun waggaa hamma kana guutuu boohuu dhiiftee aaruu dhiiftee dhiphachuu dhiiftee osoo hin taane waatu gadi qabee jira. Isinii galee waa gadi qabee wanta akka isheen maatii ishee hin yaadne godhutu jira. Kun immoo humna kana namoonni beekuu danda'an dhuguma nama hubannaaf ogummaa qaburraan kan hafe namni dhimma kana beeku tokko illee hin jiru. Nama kadhatu nama ogummaaf hubannaa qabutu maal ta'e maalan ta'e ofii koof kan jedhee yaadu namoota akkasiiti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Innaa kanaaf lafa jirrutti yoo waaqayyoon kadhannee akka amantii keenyaatti jilbeeffannee waaqa keenya yoo waammanne wanti nurra ga'u tokko illee hin jiru. Hamma manaa baanee karoora keenya hamma karoorfanne sun hojjennee gara maatii keenyatti galuudhaaf baay'ee salphaadha. Mukinaatu waaqayyo nama faana jira waan ta'eef waaqayyo yeroo hundumayyuu kadhaa keessi dhaga'a. Wanta ati kadhatte irratti siif ta'a. Egaa kun dursa osoo wanti kun namatti hin dhufiin dura maal gochuudha kadhachuudha jechuudha. Isin galee yaadni koo osoo wanti tokko isin irra hin gahin yookaan osoo wanti tokko fuulduratti nu bira hin gahin dura dursinee kadhachuu qabna.
malee har'a gahee fi har'a waaqayyoon kadhanna jechuudha miti. Kanaaf jabaadhaa isin jedha obboloonni keenyi jabaadhaa waaqayyoon kadhadhaa inni guddaa waaqayyoon kadhachuudha lafa jirtutti waaqayyoon yoo kadhattee waan tokko sitti bu'uu hin danda'u. Itti aansuun immoo waan hundumaa dursa ofiif bakka kennuudha. Namoota amma dhugaa dubbachuuf biyya kana keessatti ati waggaa 3 olii yoo isaan bira teesseyyuu bara isaanii mulu akka isaan si biratti hafan isaan biratti haftu barbaadu jechuudha. Kanaaf gochuuf immoo hojiin guute waan ta'eef mana barbaadde seentee hojjechuuf mirga qabda. Mana tokko keessatti dhiphachuu mana tokko keessatti sammuu ofii jeequu osoo hin taane jijjiirattee hojjechuu barbaadda. Bakka sireessi taatee hojjetattee gara maatii keetti galuu qabda malee birrii dhufuu jettee jireenya darbuuf jettee biyya namaa keessaa gola ormaa keessaa waggaa 10 waggaa 15 waggaa 5 hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Wanti lafa kanarraa wanti hin dabarre dhugaa dubbachuuf tokkollee jiru wanti hin dabarre yoo jiraate sagalee waaqayyoo qofadha malee wantoonni mul'atan kun hundumti isaanii hin darbu. Kanaafiyyuu inni guddaan maal gochuudha lafa jirutti waaqayyoon kadhachuu fi wanta mana baneef karoora keenya beekuudha jechuudha. Kanaaf obboloonni koo adaraa keessan jabaadhaa malee of eeggannoo guddaa taasisaa. Inna akka argitan fuula keessanillee jara kanatti hin kennina sireessi bakka sireessi ta'uu namarra jiraata isaan yoo sireessi taate malee hin jaallatan sireessi yoo ati taate eenyutu gaaddiduu keetti bu'uu danda'u garuu ati faana jettee maal jetta taanaan isaanis akkuma kana. Kanaafiyyuu obboloonni koo warri sagalee kana dhageessan adaraa keessan jabaadhaa isiniin jedha akkasuma immoo maatiin obboleettii keenya simmanyii baga gammaddanii isiniin jedha jira galatoomaa hundi keessanuu. Video biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii naaf ta'a qabaadhaa hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif immoo galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Like, subscribe, commentii kennuu hin dagatinaa warri na jajjabeessaa turtan immoo ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha turtii gaarii qabaadhaa. Bye bye.